nuti jimne nu iddun jiru. Yeah. Garuu dhugaa walitti himuudhaafis gaa bakka jiru tun ni beeyta afaan manaa dhimmisa beeyta ni beeyta. Manni yoo dhimmisallee adda dhaabbatu miti hanga roobni galaanni asii kee Filistiin dhaqee waa hunda waliin laaquutti ni beeyta miti. Yeah. Kanaaf ati gaa wanni jiraanuma jirti. Abdii xiqqoo wayii ma jirti? Jijjiiraan hin jira? Ati jalasi gaafa miidha malee dubbiin. Jechuun amma akkuma odeeffannoo dhageettutti jechuun amma bakka nama sheekaa kana yoo namni sheekaa kuyyoo si yaadatallee jaalala akka duriyyaatti siin ibsu maal hin jedhu jechuun hiriyoonnummaan isaanii sheekonni amma warri sitti dhiyaatan sheekota baay'ee jira. Yoo akka carraa ta'ee amma fakkeenyaaf waa'ee bakkee kana anama fakkeenyaaf gisee oromaan gurguddaan waa'ee kiyya akka qoosatti ta'ee haasa'an fakkeenyaaf yeroo namni namarraa natti himan sobas haa ta'u dhugaa idaa namni kun na beeka idaa nama jabaa akkanaattu na beeka fuula irratti ani kun nama guddaa ta'uu hin danda'a abdii jedhu wayii ufitti horta yoo namni guddaan tokko waa'ee kee haase akkasuma yoo kallattillee wal arguu baatan odeeffannoon jiru waan abdii nama horachiisu moo waan abdii nama kutachiisu jechuu barbaadate. Amma laali hiriyaan bara kanaa gaa ni beeytaa miti. Ifaan sii qabdee yerooti karaa qarreechi dhiyaatte ifaan amma dhaamsiti beektaata zamana kanaa ni beektaami. Amaluma nama keenyaati guddaas ta'e xiqqaas ta'e hin agarre nama hanqa galmaa nama hojii deeme ni beektaa. Ammas Oromoo waan jette afaan jiru biraa mallaan dhungatanii jette beektaa. Hiriyoota gaafachuu sanirraa mooqa yoo hiriyoota gaafadde osoo nama afaan jiru biraa mallaa dhungate taati beektaa dubbiini. Garuu waa'ee isaa gaafachuu osoo hin taane abdiin namni gurguddaan natti horan hedduudha jira. Maashaallah jaartii ustaazaa dabbaabaa ta'ee gida kana jechuun kurraanii surree namni godhattee dhagarru. Hayye sorry dhagaa jirta jedhu. Dhiifama dumash dhiifama. Meetaa kaawwaan atti cufee itti jaafu qarree meeqarree maaga meeqaan fidee tolchana meetaa. Sorry tasa tirare tasa ijabadde kana nama la gadi jari sanu gadi jari duwash duwash rabbi jari gadi jari okay wallahi naman taatu marati لا إله إلا الله. تقول كبير وولدت اللي خاونا دي سيد يومون انتهى تدبي وكنا تاني. كاتا نفتي ولا شبيت يا أسمي. كني أسمي كنا وجي يا So, tagamesa ana sikita da ni over ba ni kabaddo. So, wani kana rawon da jibbi ta fille kuran kopilin killen kuran jolan ki. Me kopilin wala fi. Akasi asli baita wanti wa rabbin jubra ife gani wan rabbin kenya je alayhi salatu wassalam nabin kenya irran kwaye wani hojjetani fi khajella muntaye. Thank you. Kajela Zannatati Sigale. Yeah. And a mayo la bumperile one for the J and Tasfa Muratu he made in Jura, Namina Duro Jalet and Juru, Jaletule and Nadura upset in Juru, and Yaka Manasa Jalikabat Flala, Namina Boda Velen, Akanawan Nabuda and roommate in Flalani. Hangan Jurujacho. Heru badde jartib satin bekan khasi gale abdi kusatu raddo madak wantak oh ibdan tabatte dot kubatte nagar resa di asli khay ibdan tabad nguban alhamdulillah ga marabbin akrat li azab rana ittis tana bi ibdan tabatta dumashi chumala fa khain tabatin boda sigu bayo fade Madaa jaalalaa kama jaalatee gubatee beeka garuu ijoolleen baay'een booyaa jiran as jala.
أتنجالني أتقافا زينبا فوتسني ركني جالا كانت زينبا أنا متي بريدي تفوري كان جميلة فوري جميلة بنتي موي زينبا سني فوتو ليتي سلا ليتي قبايسي أركي غرانا بدي والله قلبي نجنا أنا كان أنجرا مان كان أنجرا خا اللي لما قلنا صديقنا ربي كده دارا كان على ولا دموع جلال قوته خلاص منتهي ثانك يو بنتي بريمتو حرام هذا حرام هذه في جاتنا مقداتي ما تنزل so dhagese akkasitti kun waggaa afur wajjin nyaannee maqaa keessa waliin laagee agartanii hin deemte bara amma yaadaan deemti hin jiru bar yaaduman taa'u jira maal wayya dhiiroo amma yoo rabbiin siin hafise biyya garuu watiin polotikanyaadha biyyi siidha sargi eessa godhatta ana karanna yaadessaara beeyta barat yeroo du ani inni keeniyuma dhufaa keeniyuma jabaab dabil way koppiitiin gootan way taappiin gootan way dabil irratti waa qabaatanii kennitan maaluma abbaa kiyyattaa amma sargi eessa godhachuu feeta inni keeniyaa malee bakka biraan dhaqu yoo suudii fi keeniyaa taate malee kaa bakkuma inni dhaqutti hin godhaan imaan thank you thank you imaan Kenya Cairo wayasina Cairo sani Cairo dhufe Cairo sana akka dhufu waan fadhu bochi ni beeyta waan jiru ya shamarri biyya kana illee culullee jaalsana markab shamara miti lakki ka hali ni beeyta mi hali biyya sani nama kana waliif dira ni beeyta miti yaa asli maalin siima waan dalee dubbachuu waan Kenya wayyaa Keniyaan bar Keniyaan uummanni hundi barachi uummata rabbi sodaatu uummata sheekota bar akka jiranitti Oromoon Keniyaa jirtu bar Cairo makan dhufee yoo torbaan takka illee taasiraa hin deemtu umara qoqqabu Keniyaan inta haalli qilleensi mijataa miti suuraa minaamin akka bashannanuuf minaamin rabbi suuraa kuusan araboota kana namoota garaagaraa shirri dhufan kana fuulduratti ilaalaa sitti ilaaluun malu achitti uummata gurraacha kana keessa ooltaa. Yabo akkaan tu isaan afur fuudhanii osuma nuti xiqqoolee wajjin turre yoo achitti nama biraa narra fuudhanoo lamaa bisati. Keeniyaa ma wayyaare? Cuma wayyoo mana kisan jarjaru beeyta hundi ijaaba qabaasii ammas waa'ee kana yaadu quban qaban quraanumaa fi hadiisumaa fi kanaaf horiyanii beeyta Oromoon Keeniyaa jirtu san. Akkasii kana dhidhiqataniituma footoo kaaniituma bakkuma footoon jirtu deemuu bakkuma nyaanni bareedan jiru hin deeman Oromoon Keeniyaa nagarree. Ya gide gare gide beetaan daawwaa deeman argina yoo Keeniyaa. Kanaaf hin jaa inni illee achuma jaalata biyya biraan dhaqu bar Suudii fi achi malee Suudiis dhalaan harka wanichi dhaquuf ni beeyta. Seerni dhalaa argaan danda'u. Bakka yoo Keeniyaatti godhattee gabbaa namni achi keessaa bahutti Keeniyaatti hin godhatini guyyaa keessan balleessuun mala. Allah waan akkasii quban qabu addee kun gurbaanee korbee isaa bakkuma re'een ooltu oola malee bakka akkasiin dhufu inni. Jechuun ilmoo dhiiratii miti itti dhagayama dura beeytaa biyya baqaa san keessaa leetaatoos illee jaalatu baate sababaa godhateetiin hin bayuuf abdii qaba. Abu asli kana waa dhawitti godhaa kaamee anumarratti illee taatu maal taatan firaa dhiisaa. Ana maal dhawuratti godhan qaatana jibbite Oromoon wala gide amaar hojii taphadhuyyuu amaarri meeqa namooti. Amma tilaali ati sila amma bakkatti jirtu godhachuun naa wayyaa beektaa yaa asli ati waa hunda narraa dhoorkina sila al tokkichaa yoo ati qoftiin haruusa dhuftaniin godhadha achitti Kaayirooti. Ati qoftiin kot siifi Baabariyaat siifi Abdu Samraddiin bakka. Yaa Sharma Sheek deemnee VIPs. Ini jaabatta gaafa guyyaa keetii Kaayirooti godhatee rabbichi nu ga'e. Eessan naa agartan wulii ani bakka isaa walagarraan eega ijaaba kana qaqqaatti godhe qeensinuu na mul'atu. Maal nurraa jaabattanoo faamiliidha iyyuu. Isinirraa miti akkuma inni tajaajilan juun jaa godhaan. Yaa Nasraatti yaa Rabbi masi mokkoree jabaadhu inshallah abdiin kuti. Ati bargaaf humna keetti ol bakka harkatti hin deeffanne jaalatte mokkoramte Rabbi nama ofii jaalatu mokkora habiibti abdiin kuti. Asli duraan waan nan jeeni beektaa miti ani yookaan gootootaan heeru mala warra kufee kuffisu malee heeru mun sin jee yookaan hayyuu
kan walitti qabee uummata bobbaasee uummata galchu malee ni rumuusinse. Uummanni isaanii dhaabbatanii jiran amma na harkatti warri akkasitti duraan adda adda isaanii. Diina Islaamaa qabatee akkatti humna guddaa kana qabu kana fuudhuun qabaasne kana du'aa hin hawwatu. Aboo rabbi si hamil keessa waan ati jaalatu waa ofii jaalatu illee rabbi si haa kennu maal godha. Amiin. Amma uummata kanatti nama tokko tokko jedha dhalaan akkamitti jaallatanii warra jiru jira. Ani wanta akka beekuu qaballa. Nama hedduu na jaallatu malee namaan hedduu jaalladhuun hin argine haga ammaa kana beeka. Nama hedduu na jaallatu hedduudha. Dhugaa rabbii. Namni hedduu jaalladhu hin arganne. Jaallachuu gulis hinjuu jaallattii waan jaallatan qabdi. Si galee. Kana beekuu qaban akka nama hafee yookaan akka nama dhiira dhabee yookaan akka nama bolola qabuutii miti. Namni kun nama wareegaa miti shayidaa irratti ba'uu istaasibsaan yaksitti beekuu qabdan. Namoonni jechuun gootummaa isaati gootummaa dhiinsaa akkasii qabatee yogguu immoonni akka ibiddaatiin himuuf hin jaalladhe. Sagaleen isaanii dhuguma dubbachuu yoo ta'e sihii miti taduuta qabrii jirtu hin booji'a. Kunuunfa kanaan jaa yaasli. Gaa'ib Dabil dhuguma kuni dhuguma dubartii jabduu ta'uu kee agarsiisa. Thank you. Kanuma rakkoon biraa tokko jiru. Garuu uummanni hubachuu naa didee bar kanaaf inni nu waliin didiini waliin nu diduudhaaf mudhii hidhatan bar subhanallah. Bar warri akkasiisu warra meeshaan osoo jiru irratti duutee bar. Warra akkasiisa warra miirri. Dura dhaabbatan jechuudha. Uummata keenya dawaan kun dawaa salphaadha. Takka jallaatti nyaatan jee, lammaffaa chukulaattaa nyaatan jee, sadaffaa tuffaa nyaatan jee, afraffaa aannan qalaasa takkaa fi timira afur ganama subii ijoolleen dhiiraa nyaatan jee. Shaayi aananii yoo wacii hin baafnu jedhe wacii hin baafnu yoo jedhan baasii ubitti hin gudduu yoo jedhan ganama timira firii afurii fi aannan shaayi aannanii kubbaayyaa takka ganama garaa duubatti gisee hirbaasa. Okay. Ijoollee kun dhiiraaf jechuudha. Dhiiraaf ka dhiirati. Dhalaas addatti himiif mee kophatti. Ijoolleen shamarranii uumaan ka chokkolaataa waan mimmi'aayu kana nyaata. Waan akka keekaa kana. Waan mimmi'aayu. Ganama nyaatamu guyyaa moo yeruma hunda? Ganama yoo nyaatan wayi. Ganama waan hirribaa ka'aniif sammuun isaanii qulqulluu waan ta'eef rafanii yaada garagaraa ofirraa barreessanii waan ka'aniif ganama bareeda. Okay. Hayyeegaa waliigallee jirra. Ani baay'ee gammadee jira yoo dawaan argamtee fi akkasitti meediyaa kana akka gaariitti waliin deemne jaalala walii qabanyee mirga walii dhiibuu baanne an baay'ee natti tola. Ajaja doktorri jee kana dawaa bareedaadha. Fudhadhaa fayyadamaa. Jaalalti qixxeedha akka jaansan taana ammoo du'aa takka isinii godheen ture isinuun darabbi jaalala isinaa qabsiisu bakka takkatti. Maal jaalala qaba uummanni jaalala uummata halkanii guyyaa booksii xafaxafu jaarsaaf jaartiin bara kana uummata halkanii guyyaa walii jaalala maal beeku. Wallahi yaasee. Jaartii baasirraa baasitti waliin dubbifnee jira. Jaarsaaf jaartii baasitti guyyaa takka wal argu halkan lama yookiin sadii wal bira bulu halkan duraa san waan baay'ee takka addaan ture foloo isee halkan lammataa waliin ooduu jira bara. Saya asli wallahi dhugaa kan keeti sanamni yeroo takka wajjin taphate akkamitti deebi'ee walitti aarasa. Bari isaa yoo osoo halkanii guyyaa ina wal bira taa'e osoo ifiin mana teetti osoo inni mana taa'e sigale amma duraan abboonni kenna keessattuu yoo ilma qotee bulaa taate fakkeenyaa fi ganama yoo xiqqoo deemee qotellee sa'a 24 wal argan wajji bulan. Waggaatti taraa takka taraa lama wal lolanii waltuma wal jaalatan. Dhaloonni ammaa kun isiin kadhala idumana araba inni kadhala gullee yookiin kansira wayii yookiin mana ta'a alaa gullee adeemu tokko dalagaa qabaate tokko dalagaa qabaachuulee matu yookiin lamaan hin dalagan baatitti halkan lama halkan sadii wal bira bulan taraa dura dhufuusan qofa wal dudubbisan wal rakkufan ganama lammataa Filisxeenimaa fi Israa'el. Boxing miti jechuudha. Halkan lama wajji bulanii
halkan takka nagaa ammoo halkan lamu xiqqoo rafanii kaanii bar wallolanii. Asuma sababaa rabbisu qalaqalee gillee xiqqoo waan jettee jiru marfee waraannattee kaate fiidee silkima isaa fa'aa utaaltee azalaa bar silkii seentii eenyu si barreesse eenyu ergite maali ergite silkimarraa eegala yookiin namuma itti dawwala. Irraa taatu baatii guutuu baree turte tajanaajanat ture. Tuun immoo akka isiin mana jirtu beektu itti dawwalti silkima dawwalamaa wal eegalat. Shuf argite. Manni akkanaa jiru. Gaarii miti jara. Yaa asli dhugaa rabbii. Dhuguma nagaatti isa ijoolleen kenna kun dhuguma rabbi kabaatti halkan lama guddatu halkan sadi wajji bulan boksi waxxafaxxafan halkanii guyyaa walii kan. Wallahi yaa asli ati amma fakkeenyaaf nama jaalala jaartiidha bareedduu kannu dhugaa rabbii dubbachuudhaaf siif Oromoo keessaa sifi faraan baddeessaatiin argan nama respektii dhibbarraa dhibbatti mirga guutuu dhibbarraa dhibba osoo waan takka kabajaa jaarsi jaartiif qabu osoo irraan hir'isne kannuuf ani sifi faraan baddeessaatiin arge dhugaa rabbii dubbachuudhaaf nama jaartitti hin qaanfanne jaartii kabajuun akka waan agartee miti mataa isaa kabajeetti nama iflaalu ani islamaan rabbii sigala amma namni tokko beekamtiitti argachuudhaaf foolootti barbaaduuf laayikiitti barbaaduuf godha dhugumatti siifi farahaan bultii dhugaatan jaalala qulqulluudhaaf dhalaa filattanii wajji jiraattan hojii isin jaartii isin wajjin dabarsaniitu himaa soo kanaaf ati amma doktora qofa osoo hin taane barsiisaa jaalalaa ta'uu dandeessa sigala amma faraanii shaarukaan jannaa siifillee salmaan baafna biyya hindii keessatti warri filmii mattaluu fi jaalala mattaluudhaan sirba sagalee bareedaa shamarran babbareedduu wajjin taphachuun beekamu tokko shaarukaan tokko salmaan jaama siigale asliin doktora biratti maqaa salmaan fudhachuu qaba oromoo ni dhageemaa sagaleen salmaan jaalala inni sagaleen hin jiru jedhaa jiran bakka kairii tana dhagayanii bar sagaleen hin jiru jettama faaxeen takka hin dhageemu wallaa akkan simmeetii ateetu keessa bade wallaa hin dhagaa'u jette wallaa gara shukulaataa fi gijiin asii koo gara shukulaataa fi gijiin nama dhageemu jiru amma maali beektaa ila yeroo baay'ee anaan beektaa Oromoon baay'ee na beekan ani jaartii tiyyaan ajandaan barbaadu inni jedhanuu ajandaan barbaadu nama kamiinuu ajandaan barbaadu nama danda'ee miidiyaa kana yoo qiyaamaa itti buusuu barbaade qiyaamaa buusu kana Oromoon guutuun hin beekan sigalee. Garuu maaltu jira beektaa? Oomishee waliin shubbaafna firaa dhufaa dhufe. Dawwalaani? Asli kophaan jira yoo waan seenalillee hin beeku kan shubbaafna firaa dhufu jira. Yaa fura jaartii ustaazatti. Akka deebar. Wayi hayyee doktora keenyatti fufi. Amma yeroo tokko maaltu jira beektaa? Achi dhiiftee duba badhetti dhiiftee oma argite yoo gootu sigalee waan feete yoo nama arrasite